Addi bilisummaa Oromoo waajjira saadamee godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda Angaatutti banuun eebbise. Eebba kanarrattis abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hayyoonni uummanni magaalaa Adaamaa fi naannawaa ishee akkasumas qeerroo fi qarreen irratti argamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira adda bilisummaa Oromoo damee godina Shawaa Bahaa obbo Birraa Roorrisaa ABO'n aadaa fi duudhaan uummata Oromoo akka hin awwaalamnee fi dhalootaaf akka darbu kan taasisedha jedhan. ABO'n qabsoo uummata Oromootiin as ga'e kan jedhan obbo Birraan kanneen tokkummaa uummata Oromoo gandaa fi amantaadhaan qooduun yaalan irratti dammaquun Oromoo fi Oromiyaaf waardiyyaa ta'anii dhaabbachuutu nurraa eegamas jedhan. Oromoo amantaa fi gandaan kan walitti buusu kamiyyuu abbaa garaa bitamaa Oromootis dabalatee diina keenya tokkoffaa ta'uu hubannee tokkummaa keenya qabsaa'ota seenaa isaanii armaan olitti ibsuuf yaale caalaa akka cimsinu waamicha Oromummaatan isiniif dhiyeessa. Sagantichi eebba waajjiraa qofa osoo hin taane qabsaa'ota Oromoo wareegaman kan ittiin yaadannudha kan jedhan miseensa gumii sabaa ABO obbo Bilisummaa Alamaayyoo waajjirri banamees qabsoo adda bilisummaa Oromoo milkeessuuf gahee olaanaa kan qabu ta'uu siman. Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uu keessatti murteessaadha jedheen abdadha. Kunis hojiiwwan ijoo jaarmiyaa keessatti karoorsuu fi raawwachuuf atoomsa guddaa qaba. Hawaasni keenya kana milkeessuuf deeggarsa barbaachisu hunda taasisuun qooda mataasaa akka qabaatu dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Namoonni sirnicha irratti argamanis waggoottan darban sababa Oromummaan qofa dhiibbaan uummata Oromoo irraan ga'aa ture. Kanaaf jaarmiyaaleen siyaasaa uummata Oromoof qabsaa'anis ifa yeroo ammaa argametti fayyadamuun tokkummaan hojjechuutu isaanirraa eegamaas dhaaman. Dilli kun kan nurra ga'e sababa alaabaa tanaati. Sababa adda bilisummaa Oromooti. Amma immoo alhamdulillah injaa tanarratti rabbi nu haa irraanfatu aduun tunillee nu baate rabbi nutti hin dukkaneessini. Oromoon addaa fi miti, kadu'e addaa fi miti, kadu'e lama beetii fi miti, kacaccabee ijoolleen teenya dhumte waan biraatii fi miti. Oromummaadha. Saniifuu dhaabni Oromoo adda bilisummaa Oromootii fi dhaabni cuftiin tokko haa nu ta'uu hin jaadha. ABO qofaa miti bar. ABO qofaa miti. ODP'nis, KFO'nis hundu Oromoof ta'anii ka qabsaa'anii gaaddisa tokko jalatti dhufanii qabsaa'anii uummata Oromoo bilisummaa baasuuf deeman. Qaqqaalii baasaniiti Oromoon asitti amma dhaabbanneeti dhiigarra dhaabbanneeti kaasuuf nu bar. Kanaaf uummanni Oromoo dammaqee Oromoo filachuu. Gaafiin keenya nu deebisuu baatanis nu deebite jeetii yaada. Maali yoo nu deebite taate dhiigaan binne waan taaneef arras tokkummaa keenyaan jaalalan jechuudha. Lammaffaa qeerroo dhaamsi jechuudha. Arraan tana kan wal geenyeef filannaan keenya filannaa diimokiraasiiti. Addi bilisummaa Oromoo waajjira saadamee godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda Angaatutti banuun eebbise. Eebba kanarrattis abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hayyoonni uummanni magaalaa Adaamaa fi naannawaa ishee akkasumas qeerroo fi qarreen irratti argamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira adda bilisummaa Oromoo damee godina Shawaa Bahaa obbo Birraa Roorrisaa ABO'n aadaa fi duudhaan uummata Oromoo akka hin awwaalamnee fi dhalootaaf akka darbu kan taasisedha jedhan. ABO'n qabsoo uummata Oromootiin as ga'e kan jedhan obbo Birraan kanneen tokkummaa uummata Oromoo gandaa fi amantaadhaan qooduun yaalan irratti dammaquun Oromoo fi Oromiyaaf waardiyyaa ta'anii dhaabbachuutu nurraa eegamas jedhan. Oromoo amantaa fi gandaan kan walitti buusu kamiyyuu abbaa garaa bitamaa Oromootis dabalatee diina keenya tokkoffaa ta'uu hubannee tokkummaa keenya qabsaa'ota seenaa isaanii armaan olitti ibsuuf yaale caalaa akka cimsinu waamicha Oromummaatan isiniif dhiyeessa. Sagantichi eebba waajjiraa qofa osoo hin taane qabsaa'ota Oromoo wareegaman kan ittiin yaadannudha kan jedhan miseensa gumii sabaa ABO obbo Bilisummaa Alamaayyoo waajjirri banamees qabsoo adda bilisummaa Oromoo milkeessuuf gahee olaanaa kan qabu ta'uu siman. Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uu keessatti murteessaadha jedheen abdadha. Kunis hojiiwwan ijoo jaarmiyaa keessatti karoorsuu fi raawwachuuf atoomsa guddaa qaba. Hawaasni keenya kana milkeessuuf deeggarsa barbaachisu hunda taasisuun qooda mataasaa akka qabaatu dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Namoonni sirnicha irratti argamanis waggoottan darban sababa Oromummaan qofa dhiibbaan uummata Oromoo irraan ga'aa ture. Kanaaf jaarmiyaaleen siyaasaa uummata Oromoof qabsaa'anis ifa yeroo ammaa argametti fayyadamuun tokkummaan hojjechuutu isaanirraa eegamaas dhaaman.
Dilluun kanurra ga'e sababa alaabaa tanaati. Sababa adda bilisummaa Oromooti. Amma immoo alhamdulillah injaa tanarratti rabbi nu haa irraanfatu aduun tunillee nu baate rabbi nutti hin dukkaneessini. Oromoon addaa fi miti. Kadu'e addaa fi miti. Kadu'e lama beetii fi miti. Kacaccabee ijoolleen teenya dhumte waan biraatii fi miti. Oromummaadha. Saniifuu dhaabni Oromoo adda bilisummaa Oromootii fi dhaabni cuftiin tokko haa nu ta'uu hin jaadha. Aboo qofaa miti bar. Aboo qofaa miti. ODPnis KFOnis hundu Oromoof ta'anii ka qabsaa'anii gaaddisa tokko jalatti dhufanii qabsaa'anii uummata Oromoo bilisummaa baasuuf deeman. Qaqqaalii baasaniiti Oromoon asitti amma dhaabbanneeti dhiigarra dhaabbanneeti kaasuuf nu bar. Kanaaf uummanni Oromoo dammaqee Oromoo filachuu. Gaafiin keenya nu deebisuu baatanis nu deebite jeetii yaade. Maali yoo nu deebite taate dhiigaan binne waan taaneef arras tokkummaa keenyaan jaalalan jechuudha. Lammaffaa qeerroo dhaamsi jechuudha. Arraan tana kan wal geenyeef filannaan keenya filannaa diimokiraasiiti. Addi bilisummaa Oromoo waajjira saadamee godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda Angaatutti banuun eebbise. Eebba kanarrattis abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hayyoonni uummanni magaalaa Adaamaa fi naannawaa ishee akkasumas qeerroo fi qarreen irratti argamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira adda bilisummaa Oromoo damee godina Shawaa Bahaa obbo Birraa Roorrisaa ABO'n aadaa fi duudhaan uummata Oromoo akka hin awwaalamnee fi dhalootaaf akka darbu kan taasisedha jedhan. ABO'n qabsoo uummata Oromootiin as ga'e kan jedhan obbo Birraan kanneen tokkummaa uummata Oromoo gandaa fi amantaadhaan qooduun yaalan irratti dammaquun Oromoo fi Oromiyaaf waardiyyaa ta'anii dhaabbachuutu nurraa eegamas jedhan. Oromoo amantaa fi gandaan kan walitti buusu kamiyyuu abbaa garaa bitamaa Oromootis dabalatee diina keenya tokkoffaa ta'uu hubannee tokkummaa keenya qabsaa'ota seenaa isaanii armaan olitti ibsuuf yaala caalaa akka cimsinu waamicha Oromummaatan isiniif dhiyeessa. Sagantichi eebba waajjiraa qofa osoo hin taane qabsaa'ota Oromoo wareegaman kan ittiin yaadannudha kan jedhan miseensa gumii sabaa ABO obbo Bilisummaa Alamaayyoo waajjirri banamees qabsoo adda bilisummaa Oromoo milkeessuuf gahee olaanaa kan qabu ta'uu siman. Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uu keessatti murteessaadha jedheen abdadha. Kunis hojiiwwan ijoo jaarmiyaa keessatti karoorsuu fi raawwachuuf atoomsa guddaa qaba. Hawaasni keenya kana milkeessuuf deeggarsa barbaachisu hunda taasisuun qooda mataasaa akka qabaatu dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Namoonni sirnicha irratti argamanis waggoottan darban sababa Oromummaan qofa dhiibbaan uummata Oromoo irraan ga'aa ture. Kanaaf jaarmiyaaleen siyaasaa uummata Oromoof qabsaa'anis ifa yeroo ammaa argametti fayyadamuun tokkummaan hojjechuutu isaanirraa eegamaas dhaaman. Dilluun kanurra ga'e sababa alaabaa tanaati. Sababa adda bilisummaa Oromooti. Amma immoo alhamdulillah injaa tanarratti rabbi nu haa irraanfatu aduun tunillee nu baate rabbi nutti hin dukkaneessini. Oromoon addaa fi miti. Kadu'e addaa fi miti. Kadu'e lama beetii fi miti. Kacaccabee ijoolleen teenya dhumte waan biraatii fi miti. Oromummaadha. Saniifuu dhaabni Oromoo adda bilisummaa Oromootii fi dhaabni cuftiin tokko haa nu ta'uu hin jaadha. Aboo qofaa miti bar. Aboo qofaa miti. ODPnis KFOnis hundu Oromoof ta'anii ka qabsaa'anii gaaddisa tokko jalatti dhufanii qabsaa'anii uummata Oromoo bilisummaa baasuuf deeman. Qaqqaalii baasaniiti Oromoon asitti amma dhaabbanneeti dhiigarra dhaabbanneeti kaasuuf nu bar. Kanaaf uummanni Oromoo dammaqee Oromoo filachuu. Gaafiin keenya nu deebisuu baatanis nu deebite jeetii yaade. Maali yoo nu deebite taate dhiigaan binne waan taaneef arras tokkummaa keenyaan jaalalan jechuudha. Lammaffaa qeerroo dhaamsi jechuudha. Arraan tana kan wal geenyeef filannaan keenya filannaa diimokiraasiiti. Addi bilisummaa Oromoo waajjira saadamee godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda Angaatutti banuun eebbise. Eebba kanarrattis abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hayyoonni uummanni magaalaa Adaamaa fi naannawaa ishee akkasumas qeerroo fi qarreen irratti argamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira adda bilisummaa Oromoo damee godina Shawaa Bahaa obbo Birraa Roorrisaa ABO'n aadaa fi duudhaan uummata Oromoo akka hin awwaalamnee fi dhalootaaf akka darbu kan taasisedha jedhan. ABO'n qabsoo uummata Oromootiin as ga'e kan jedhan obbo Birraan kanneen tokkummaa uummata Oromoo gandaa
fi amantaadhaan qooduun yaalan irratti dammaquun Oromoo fi Oromiyaaf waardiyyaa ta'anii dhaabbachuutu nurraa eegamas jedhan. Oromoo amantaa fi gandaan kan walitti buusu kamiyyuu abbaa garaa bitamaa Oromootis dabalatee diina keenya tokkoffaa ta'uu hubannee tokkummaa keenya qabsaa'ota seenaa isaanii armaan olitti ibsuuf yaala caalaa akka cimsinu waamicha Oromummaatan isiniif dhiyeessa. Sagantichi eebba waajjiraa qofa osoo hin taane qabsaa'ota Oromoo wareegaman kan ittiin yaadannudha kan jedhan miseensa gumii sabaa ABO obbo Bilisummaa Alamaayyoo waajjirri banamees qabsoo adda bilisummaa Oromoo milkeessuuf gahee olaanaa kan qabu ta'uu siman. Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uu keessatti murteessaadha jedheen abdadha. Kunis hojiiwwan ijoo jaarmiyaa keessatti karoorsuu fi raawwachuuf atoomsa guddaa qaba. Hawaasni keenya kana milkeessuuf deeggarsa barbaachisu hunda taasisuun qooda mataasaa akka qabaatu dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Namoonni sirnicha irratti argamanis waggoottan darban sababa Oromummaan qofa dhiibbaan uummata Oromoo irraan ga'aa ture. Kanaaf jaarmiyaaleen siyaasaa uummata Oromoof qabsaa'anis ifa yeroo ammaa argametti fayyadamuun tokkummaan hojjechuutu isaanirraa eegamaas dhaaman. Dilli kun kan nurra ga'e sababa alaabaa tanaati. Sababa adda bilisummaa Oromooti. Amma immoo alhamdulillah injaa tanarratti rabbi nu haa irraanfatu aduun tunillee nu baate rabbi nutti hin dukkaneessini. Oromoon addaa fi miti. Kadu'e addaa fi miti. Kadu'e lama beetii fi miti. Kacaccabee ijoolleen teenya dhumte waan biraatii fi miti. Oromummaadha. Saniifuu dhaabni Oromoo adda bilisummaa Oromootii fi dhaabni cuftiin tokko haa nu ta'uu hin jaadha. Aboo qofaa miti bar. Aboo qofaa miti. ODPnis KFOnis hundu Oromoof ta'anii ka qabsaa'anii gaaddisa tokko jalatti dhufanii qabsaa'anii uummata Oromoo bilisummaa baasuuf deeman. Qaqqaalii baasaniiti Oromoon asitti amma dhaabbanneeti dhiigarra dhaabbanneeti kaasuuf nu bar. Kanaaf uummanni Oromoo dammaqee Oromoo filachuu. Gaafiin keenya nu deebisuu baatanis nu deebite jeetii yaade. Maali yoo nu deebite taate dhiigaan binne waan taaneef arras tokkummaa keenyaan jaalalan jechuudha. Lammaffaa qeerroo dhaamsi jechuudha. Arraan tana kan wal geenyeef filannaan keenya filannaa diimokiraasiiti.